Sabboonumaan Itoophiyaa diigaa warra jedhantu jiru. Akkasitti yoo deemu. Isin immoo faallaa kanaati. Wantoonni kun lamaan akkamitti ilaaltan? Sabboonumaan Itoophiyaa ijaaruun ni danda'ama? Tokkummaa Itoophiyaa ka diigu ilaalcha nafxanyummaati malee sabboonummaadha miti. Sabboonummaan odoo diigee waggaa 27 Adawaawiin duraanii bulche maaliif gaaffii secessioniin kaasin? Gaaffii fottoquu maaliif hin kaasin? So rakkoon jiru maalinni? Rakkoon jiru ilaalcha kanatu amma deebi'ee akka harawaatti inumaa'u gara demokraasii gara warra waan wal nuqixxeessu gara jidduu lafa jidduutitti dhufurra inumaa'u extreme right ta'anii biyya tana nutu bulchuu qaba. Nuun maltii. Nuun ala biyyi tun biyyaa miti. Nafxanyaa nana. Egaa nafxanyaa nana jedhee ka harka muree fi ka harma mure isaan jechuu ofirratti ragaa bayaa jiru jechuudha. Kuni akkamitti walitti nu dhiyeessaa? Biyya diiguu jechuun kana malee biyya diiguun afaan kiyyaan mari'adhee afaan kiyyaan baradhee gaafa OBN reediyoo Itoophiyaatiif reediyoo Oromootiif televezyiinii Oromoo ijaaruuf deemnu bar shakkii akkanaattu qaba. Yoo televezyiiniin afaan Oromoo ijaarame jiraami televezyiiniin Itoophiyaa waan gadi bu'u waan namni tokko isan dhageenye godhanii ilaalu jira. Gaafa qubee afaan Oromootiin nu barreessin qubee afaan Oromootiin barreessuun Itoophiyaa diiguudha jedhamee yaadama. Itoophiyaan garuu diigamtee hin jirtu qubee afaan Oromootiin waan barreeffamteef waan barreessineef. Mootummaan naannoo Oromiyaa Itoophiyaa diigna jedhee gaaf tokko ajandaa tarkaanfachiisee hin beeku ilaa hanga har'aatitti. Kun garuu galataa miti. Kun gadoo ta'e maaliif jiraattanii? Maaliif afaan keessaniin dubbattanii? Waan biraa hafee mana hidhaatitti manni hidhaa afaan Oromoo jedhe. Birhaanuu Naggaa ani Gimboota sabaatti ka ijaaree fi Itoophiyaan ka Oromoo lama daannoo jedhe. Itoophiyaan isaan yaadanii fi Itoophiyaan nu yaadnu tokkoo miti jechuudha. Oromoon Itoophiyaa inni ijaaruu barbaadu sabaaf sablammiin biyya tana qixa ta'anii gaaffii tokko malee preconditionii tokko malee tokko ta'anii qabeenya ofii naannoo ofii dhibbaaf dhibbatti otonoomii ta'an otonoomas ta'anii bulchanii waan achirraa hafe waan federaalaa immoo qooda hojiidhaa mootummaa federaalaa mootummaa jiddu galeessatiif kennanii akkasitti waliin mootummaa isaan to'atan mootummaa gubbaarraa gadi nama to'atu osoo hin ta'in mootummaa asii federaalistayitonni to'atantu ijaaramuu qaba akka mootummaa Switzerland. Mi'am Oromoo fi Itoophiyaa maaltu wal dhabsiisee maaltu araarsuu danda'a? Anatu si beeka. Biyyan qabduudha. Biyyi kee asii mitiidha. Baariin gama ceeteetiin nutti dhufteedha. Biyyan qabdu biyyi kun biyya keenyaa ifatti. Duraan keessan waan nu kitaaba irratti dubbifne warri isin dura waan kitaaba irratti dubbifne suuta jenneetiin dabballetti himna. Amma ifatti ba'ee miidiyaa irratti geerraree isinitti himaa jira kuno. Biyyan qabdanii biyyi kun keessaniimi Finfinneen teessaniimi maqaan Finfinnee jedhamu hin jiru Bararaa ka jedhamutu jira Oromiyaa wanni jedhamu hin jiru Jarmanootatu maqaa kana isinii kenne Oromoo ka jedhamu illee hin beeynu biyyan qabdanii nama fi ilaalchi akkanaa biyya Itoophiyaa keessatti oduu tarkaanfamu Ameerikaa keessatti jechoota fi ilaalchota dhooggamanitu jiru. Jarman keessatti waa'ee Hitler yoo kadhaadhessu taate mana hidhaatitti si darban. Mootummaan Jarmanii. Hitler garuu Jarman sanyiin isaa. Biyyoota adda addaa keessatti daangaatu jira. As daangaan itti godhamuu dhabee duulli hamaan nurratti adeemsifamaa jira yeroo ammaa kana. Maaltu walitti araarsuu danda'a gara fuulduraa? Itoophiyaan isaan yaadan Itoophiyaa alaabaa takkitti alaabaa Minilik. Itoophiyaan isaan yaadan Itoophiyaa afaan Amaaraa keessatti dubbatamu. Itoophiyaan isaan yaadan Itoophiyaa aadaa isaanii qorqalbii isaanii sammuu isaanii ilaalcha isaanii tarkaanfachiiftu. Muuziqaa isaanii wanni hunda waalalliin jedhee jira waggaa 45 dura. Meebi 50 iyyuu ta'a. Itoophiyaa akkasiitti isaan yaadan. Itoophiyaan nu yaadnu immoo
Itoophiyaa walqixxummaa sabaaf sablammoota gaaffii tokko malee fudhatte. Gaaffii tokko malee. No question. Heerri mootummaa kun tuqameenna the fundamentals of the Constitution of Federal Democratic Ethiopia yoo tuqam biyyi tun yookiin bittinnofni yookiin jeequmsa addaan hin cinne ka bara dheeraatti itti fufu. Isin amma akka nama dhuunfaa tokkotti heera kana wal qabate heera kana keessa osoo carraa argattanii keewwanni hin feene yookaan keessa bahuu qaba jettan kami? Parsantii 65 heerri mootummaa hojiirra oolu. Akka barreeffame sanitti hojiirra oolu. Waan xiqqoo qofa itti fayyadame. Ihaadig dogongora guddaa raawwatee jira. Tokko heera mootummaa gara kuteennan hojiirra oolchuu dadhabu. Ufiiyyuu cabsu. Ufuma isaati cabsaa ture. Qedada'u. Shintibeetii dibbat jedhaa ture. Shakkiin tokko dogongora kun badiidha kun. Badii raawwatan. So kanaaf heerri mootummaa wanna baay'ee karaa ogeessatiin illee ilaalamee dhaabbileen siyaasaa stakeholderoota warri keessaa qooda fudhannaa qaban hundi isaaniitu odoon tuffan tokko garee guddaa qaba tokko garee xiqqaa qaba maali odoon jennu namni hundinuu referendamiin irratti adeemsifamuu qaba. Wanni immoo tuqamuu hin qabne immoo fundamentals of the law ka ta'e immoo jira inni tuqamuu qabu. Baay'eedha. Mirga sabaaf sablammii unconditionally eegamuu qaba. Mirgi walqixxummaa amantii